fi Iran lola yeroo hedduudhaaf deemaadhaa ture dhaabuudhaaf waliigaltee irra gahaa jiraachuun isaanii dhagahameeti jira. Jaanuun Iraan, Israa'elii fi Hizbullah lola dhaabuudhaaf walii galaniiti jiran. Hizbullah fi Iraan kan yeroo hedduu dhukaasa walirra dhukaasaa turan dhaabuuf walii galtee irra gahan. Oduu keenya isatti aanuun Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf tarkaanfii gara nagayaatiin fudhachaa jirtu akka itti fufaa jirtutu mirkanaa'e. Amma immoo gara oduu keenya bal'inaatti wayitaanii dabalutti Hizbullaanii fi Iraan lola dhaabuudhaaf walii galaniiti turan. Libaanoos keessatti lolli yeroo hedduuf deemeen ibsi kun immoo kan dhagahamee ture. Waraanni hamaan kan ga'e hordofee yoo ta'us akka abbootiin aangoodhaatii fi hundi isaaniitu ibsanitti ture. Libaanoos keessatti iddoowwan adda addaatti lolli haleellaa xiyyaaraa waraanaa Israa'eliin halkan tokkotti raawwatame hordofee kibba Libaanoos keessatti yoo xiqqaate namoonni 18 lubbuun isaanii darbuun isaanii dhagahameeti jira. Waraanni Israa'el kibba Libaanoos naannoo addaa Kaafor Tagaawut Teebiin Kafaar jedhamu keessatti loltoonni Israa'el 4 yoo ajjeefamanitti wayita kana taangii isaanii waliin rukutamanii ajjeefamuu isaaniiti ibsamee ture. Ibsa kana ergaanii fi baafamee booda du'uun loltoota kana hordofee ministeerri nageenyaa poolisii Israa'el Itamar bin Gvir namni jedhamu aariidhaan loluudhaan jecha aariidhaa kan dubbateeti ture. Jecha aarii inni kaase kanaanis akkana jechuudhaan kan dubbate. Itti dabaluunis ibsa waraana kanaatiinis booda Libaanos guututti gubachuudha qabdi jechuun Yahudaan haala kanaan ibseeti ture. Waliigaltee dhukaasa dhaabuudhaa keessattinis immoo kan hordofe guyyoota tokko dura Ameerikaa fi Iraan waliigaltee baha giddu galeessaa keessatti kan taa'amu ta'uu isaatiin mirkanaa'e. Waraanni Iraan kunii fi immoo Israa'el dhaabuudhaaf tarkaanfii yeroo hedduudhaaf isa kaanis fudhatamaatis turetu mirkanaa'e. Libaanos keessatti lolli yeroo hedduu Hizbullaa fi Israa'el jidduutti wal duraa duubaan deddeebifamaadhaa ture. Kunis immoo gara nagayaatti deebi'ee akkaanii fi xumuramu jechuun Ameerikaan ergaanii beeksiftee turte. Sababa immoo Iraan waliigaltee kanaatiinis Iraan hangaaniif lola achiis Libaanos irraa Israa'el dhaabdutti waliigaltee Ameerikaadhaa waliif galamu hin jiru jettee erga isin ibsiteen booda duuba deebi'uudhaan lola kana akkaaniif qabbanaa'u jechuun Ameerikaanis wal duraa duubaan ibsaati jirti. Lolli Israa'elii fi Hizbullaa jidduutti deemaa tures dhaabbatee jiraachuu isaatti dhagahame.
Ameerikaanii fi Iraan waliigaltee irra gahuudhaaf qophiirra jiraachuu isaaniitti dhaga'amama. Ergamaan Tiraampii ministeera Iraaniif marii gara Swiizerlaandii imalaa jiraachuu isaatti dhaga'ameera. Ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi Siivil Wiitkoofii akkasumas ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachiin lamaan isaanii iyyuu mariidhaaf gara Swiizerlaandii imala akkaaniif jiran maddi oduu Reuters jimaata kaleessaa gabaaseetti jira. Kunis dhukaasa dhaabiinsa Libaanoos keessatti mudateen walqabatee yeroo gabaabaa keessatti Iraanii fi Ameerikaan waliigaltee nagaarra gahuu isaaniitiin dhaga'ameera. Nageenyi yeroo dheeraadhaaf naannichatti ceesisuudhaafis tattaaffii taasifamaadhaa ture jajjabeessuufis akkasumas ibsa Israa'elii fi Hizbullaan jimaata har'aa Libaanoos keessatti dhukaasa dhaabuudhaaf isaan mirkaneessan kana irrattis dhukaasa dhaabuun waliigaltee biyyoota giddu galeessaa guutuu akka nagaa godhutu ibsameera. Naannichatti immoo lolli babal'achaa turuu irra mariidhaa fi akkasumas Iraanii fi Ameerikaanis gara mariitti erga deebi'anis hoolaan Hormuuzis ni banama jedhameeti eegamaatii jira. Haaluma kanaatiinis immoo hoolaan Hormuuzii fi Israa'elii fi Hizbullaan lola dhaabuu isaanii erganiif ibsaniinis booda hoolaan Hormuuz banamuu fi akkasumas boba'aa tasgabbeessuuf murteen taasifamus shakkii uume kan turedha. Waliigalteen kunis immoo qabxii 14 kan of keessaa qabuu fi torban kana keessatti lola dhaabuudhaa fi akkasumas sagantaawwan misoomaa nukileeraa Iraan dabalatee dhimmoota walxaxaa biroo hiikuufis waliigaltee nagaa waaraa uumuuf kaayyoon isaanii hedduudha ta'e. Kanaanis immoo guyyoota 60 kan banamu ta'uu hoolaan Hormuuz mirkanaa'ee jira. Haa ta'u malee pirezidaantiin Ameerikaa JD Vance sababa taanaan kanaanis immoo Israa'elii fi Hizbullaan jidduutti lolli akka dhaabbatuuf tarkaanfii cimaan yoo kan fudhatamu ta'e nageenyi baha giddu galeessaa ni dhufa jechuun ibsaniiti turan. Hanga yeroo ammaatitti immoo lolli baha giddu galeessaa raasaa ture kuni nagaa argachuu dhabuudhaanis garammoo guyyoota 60 biyyoota hedduu kan miidhaa turee fi miidhaan baha giddu galeessaa irraa eegale lolli hammaachuu bira kutee biyyoota hedduu kan callisiisee ture. Iraan immoo hanga ammaan tanaatti hooggantoota isaanii kan lubbuu waraanaa kana keessatti dhabanii jiran ta'us garuutu immoo hoogganaan isaanii haara inni ammaan tana mudamee tures nagaa biyyattii dhaabsisuufis tarkaanfii cimaa nan godha jechuun ibsaatii jira. Waliigaltee nagaa irra gahuun Ameerikaadhaa fi Iraan jidduutti yooniif kan tahamu ta'e Hizbullaa fi isaan jidduuttis ni tahama jechuun abdatamaa jira. Itoophiyaan hulaa waraanaa barbaachaaf sarara galaana diimaa misooma biyyaalessaa hulaa galaana diimaadhaa argachuudhaaf barbaachisummaa malee walitti bu'iinsa miti jechuun ministeerri dhimma haajaalaa Itoophiyaa Dr. Teediroos Gamoodiinoos ibsanii jiran. Biyyoonni ollaa gaafa Afrikaa kanneen akka Eertiraa, Jibuutii, Soomaaliyaa dabalatee ejjennoo Itoophiyaan kana dhiibbaa ariifachiisaa mirga abbaa biyyummaa isaanii irratti fidaadhaa jirtu jechuun deddeebisaa turan mormaniiru jechuun himeeti ture. Furmaanni waaraan kana argamuufis sodaa dhiibbaa yookaan immoo siyaasa loogii wal qoqqoodiinsaa irratti hundaa'uudhaan miti jechuun odeessa guutuu isaaniitiinis akkanaan dubbataniiti turan. Itoophiyaan garuutu immoo gara nagayaatiin hulaa argachuudhaaf tarkaanfiin isii fudhachaa turtes hedduu jechuun ibsan. Itoophiyaa fi Jibuutii fi akkasumas Soomaaliyaan biyyoonni ollaa Itoophiyaa ta'an martinuu gara nagayaatiin Itoophiyaan yeroo hedduu hulaa galaanaa gaafachaa turte. Kanaanis waldhabdee tokko osoo hin taane osoo humnaanis hin taanes wal qoqqoodiinsaanis osoo hin taane Itoophiyaan hulaa galaanaa akka argattuuf yeroo hedduufis irra deebiin Dr. Teediroos Gamoodiinoos akka gaafachaa turan ibseeti jira. Haaluma kanaatiinis immoo Itoophiyaan yeroo hedduu bara 1983 irraa kaasee hulaa isaanii kan dhabanii jiran ta'us Eertiraan yeroo duraatiif Asab hulaa galaanaa Itoophiyaa taateeti turte. Amma immoo hulaan galaanaa Asab ergaaniif Eertiraa harka galtee Itoophiyaan hulaa galaanaa dhabuu irrattis argamteeti jirti. Itoophiyaan hanga ammaattiinis immoo hanga waggaa lamaatti tarkaanfiin isiin hulaa galaanaa barbaachaaf godhaa jirtu bara 2024 takkaadhaa eegaltee hanga bara 2026 tarkaanfii hulaa galaanaa fudhachaa jirti.
Kanaanis hulaan galaanaa dhimma jiruu fi jiraachuu dhabuu ilmaan Itoophiyaati jechuun ibsan. Biyyoonni Saharaa gadii hedduun isaanii kan hulaa galaanaa hin qabnetu jira. Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuufis muddama hamaa keessa Afrikaa akka galchiteetu mirkanaa'ama.